Tullahi wa barakaatuhu hordoftoota keenya akkasumas warroota feesbuukaa Ahmad Kadiir Ahmad Culullee akkasuma Oromiyaa peejii jalaa fi feesbuukaa Ahmad Kadiir jalatti warri argamtan hordoftoonni keenya qaaliin waan jabatu nu mudate dhugaa rabbii isin dubbachuudhaaf nam tokko tokko maaliif sooshaal miidiyaa kanarraa baddanii maa cal'istanii maan dubbannee akka duraaniititti nam jedhee koomantiidhaan waa baay'ee barreessitan argaa turre haa ta'u ammoo wanni nu cal'isiise waa baay'ee tokkoffaa irratti ramadaana qabnaa. Ramadaana kana keessa ulfaataa ta'ee dalagaalleen akka malee nuti jabaatee waan duraanii caalaa biizii taanee jirra jechuudha. Kanuma kanaan namni dirqama nuti mindaa ka argannu mootummaarraayyii miti. Isinii galee ana bilxiginnaan birrii naa kafalee yookaan kaafaa'oo yookaan abaa'oon jaaldaa'uu dibsaa yookaan jaalmarroo dirribaa birrii naa kafaleetii mika dubbadhu. Bilisuma dubbadha akkuma jaalmarroon jedhe san Oromoodhaaf nuti bilaashuma duunaa jee bar jaalmarroo. Nuti ummata Oromootiif bilaashuma duunaa jedhe dhugaa rabbiiti. Anis akkasuma bilaashuma isinii dubbadha. Intarneeta guuttadhee haasa'u kana birri makiyyaan guuttadha malee saantibii takka wanni namni na qarqaaru hin jiru. Isin wanni naa goota yoo jiraate koomantii naa barreessitanii na jajjabeessuu sheerii gootanii waan anaasa'u kana ummata biraan ga'u. Kanuma wanni biraa wanni isin naa goota yoo jiraate tanaan alatti namni anaa miti kana oliitiifuu waa godhaa jiru hin jiru jechuudha. Oromoon ummata isaatii bilaashuma dubbata. Waan takkatti naa gootan yoo waan anaasa'u kana naa gootanii sheerii gootanii ummata Oromoo biraan geettanii ergaan kiyya kuni saba Oromoo bira ga'e santu anaaf gammachuu guddaadha. Alhamdulillahi rabbil alamin ammoo gara mallaqaatitti ani nama dalagatee jiraatu takka birrii takka hin barbaadu qarqaarsa keessanillee. Isin qarqaaruu iyyuu hin barbaada. Maaliif rabbiin ija naa kennee harka naa kennee miila naa kennee fayyaa naa kennee jedhe dalagadhuu jedhe. Dalagadheetini mallaqa argadha wanni dirqama taa'ee isin kadhadhuuf hin jiru jechuudha. Miskiinaa miti. Hin dalagadha rabbiin itti kadhadha yaa rabbii barakaa keessa naa kaa'iin jedha kana dirqamni narraa eeggamu. Garuu wanti isin narratti hubachuu qabdan ani waan Oromoodhaaf dubbadhu waan sobaan dubbadhu. Gandummaan dubbadhu. Gosummaan dubbadhu. Nama tokko dhuunfaa isaatiin wal dhabeedhaaf rakkoo irraa qabaadheef dubbii dharaa isarra hin kaa'u. Waa'ee Oromoo irratti dhugaa jirtu qofa dubbadha. Biraazarii kiyya kagaraa waliin dhaladhe yoo ta'e waan Oromoo irratti namni sun badaa yoo ta'e dura dhaabbadha. Oromoodhaa namni sun hin ta'u yoo ta'e dura dhaabbadha. Garuu gosummaa hinaaffaa takka hin qabu. Hinaaffaa takka maaliif yoo jettan ani aangoo hin barbaadu. Wallaahi dhugaa isinitti himaan aangoo takka hin barbaadu. Dachii takkallee hin barbaadu. Kondominiyeemii nam tokko tokko amma Finfinneematti galee Finfinneema keessaa mana fudhachuudhaaf nama Abiyyii deeggaruu jira. Nama Finfinneematti galee lafa Finfinnee keessaa fudhachuudhaaf Abiyyii deeggaruu jira. Ani sammuu kiyya keessa wanni akkasii hin jiru. Tasumallee aangoo takka hin barbaadu. Oromoon qofti akka hin ajjeefamne, Oromoon akka hin hidhamne, Oromoon akka hin duune kana qofaaf dubbadha. Kana ammoo bilaashuma isinii dubbanna jechuudha. Isin wanni takkatti hin gootan sheerii qofa yoo gootan sunuu waan guddaa. Koomantii bareeda yoo gootanii jabaadhu obboleessa kiyya. Waan Oromoo dubbachuu keetiif waan gaariirra jirtaa jajjabaadhu. Yoo jettaniin sanumatu waan gaarii. Lakki akkuma nu callifne callisuu qabda atis yoo jettan ammoo dubbiin Oromoo ima callifti jechuudha. Rakkoo guddaa bara. Dirqama nama waa gabbayee isinii dubbatu kana jajjabeessuun isinirra dirqama. Hin tuffatina. Abbaa fedhe yoo ta'e nama dhugaadhaan saba kana waa jedhu jajjabeessaa hamilee itti hora. Waa mallaqan kafaltaniif jecha takkatti koomantii bareeda. Waan inni dubbatu jalaa poostii gootee jajjabeessuudha kuni birriin kafaltuuf Oromoodhaaf dubbata. Nama du'aa jiru tokko ilma Oromoo bakka akkasiitti du'e yoo siin jee waan gaarii sii dubbate. Zabana kana keessatti zabana sooshaal miidiyaan guddate addunyaan guddatte kanatti ukkaamsaa bara duraanii baroota mootummaa diktaatara abbaa irree bara waggaa 150 of duuba deebisee mootummaan amma ittiin biyya bulchuu barbaadu kun tasumallee waan ta'uu miti kun. Tasumallee kanuma isiniin jechuu barbaannaa amma immoo waan ajaa'ibaattu na mudate waan isin taariku. Ani amma akka kiyyatti Feesbuukni kiyya sun hin beektanii Feesbuuk Ahmad Kadiir jedhu san kanaan dura baatii tokko adabbii qaba Ramadaana dura na adaban. Ji'a Ramadaana guutuu keessa Feesbuuka kiyyan fayyadamne isin martuu ni beektanii barreeffama qofaa waa poostii godhuu ayyama naa godhanii saniin garatti laayivii seenuudhaaf ji'a tokko na adaban. Ramadaana baasee silaa guyyaa har'aa kana Feesbuuka kiyyaan laayivii isinii dabarsa ture. Gaafa guyyaan sun jiini sun dhumatee guyyaa lama qofatti deebu adabbii ji'a lama dirgimnatti godhan. Maali jarana kana muluun ji'a lama si adamnee jirra guyyaa 60 naan jedhan. Allahu akbar maal jechuu? Tuma dhiise waan godhu takka illee hin qabu. Matamaa gadi maradhee akkuma isin argitan kanatti peejii qabaa peejii makanaan waan danda'e ergaa kiyya isinii dabarsa jedhee karoorfadhe. Ji'a lama qulqulluun narra jira amma adabbiin Feesbuuka kiyyaan isinii dabarsuu hin danda'u ergaa takka. Garuu
waa barreessuu waa poostii godhuu sanuu guyyaa sadiin adabanii poostii ma godhuu iid mubaarak isiniin jechuu hin dandeenye feesbuuka kiyyaan guyyaa iidaa sana adabbii jala jira feesbuukni nama jalaa waa sheer godhuu hin danda'u waan takka poostiin godhu gaafa guyyaa iidaa san jechuu guyyaa sadiin adabanii amma kunoo feesbuuka kiyyaa waa poostii godhuu hin danda'a nama jalaa waa sheer godhuu hin danda'a garuu laayivii ji'a lama na gaafata kanaa ji'a lama eeguu qaba dalagama biltsiginnaati haa ta'u garuu wanni goonu hin jiru oromoodhaa dubbachuun agana muluu nu miidhee agana muluu jajjabinna guddan nurra jira isiniin jechuu barbaanneeti warri haaluma salphatti ilaaltanii dubbii nu dubbannu warri tuffachuu barbaadan an adabbii ji'a lamaattuu narra jira osoo tuffatame silaan adabamu ture osoo jechi kiyya kun isaan biratti qunna garii qabaachuu baate silaan adabamu ture ji'a lamaa miti ji'a sadi qulqulluu walitti dhaabee namni nama adabu jaran ji'a sadi na adabanii bara ramadaana keessa baatii tokko ture amma ji'a lama qulqulluu natti kennan kuni maal jechuudha hin dubbatinii waa'ee oromoo cal'isi afaan kee lugaamadhu taa'idha kana asumaan quba qabattanii fi kanaafuu peejii kanaan akkana hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha jechuudha xiqqoo isinii oo'aa dhiifama kaayoo akka distii illee isinitti ka koyinullee taate dhiifama nu godhaan hordofaa isiniin jenna amma gara ajandaa keenya dhufneefitti haaseenu duraan dursee uummanni oromoon bal'aan baga jiraattan isiniin jedha baga fayyaa taatan isiniin jedha walii qooda wannan isinii dabarsuu heddu kun waan qunna garii qabu jalqaba irratti amboo urgee fi nageessa oddoo duubee irraa jalqabarra maaliif warroota jalqaba irratti oromoo ganan keessa jara jalqabaati nageessa oddoo duubee amboo urgee warra jalqaba irratti jawaar muhammad hidhamuu qaba jawaar muhammad qaallittii galuu qaba jawaar muhammad biyya diigaa jira jawaar muhammad biyya san mataa gaggaragalchaa jira jedhee jawaar irratti duula banee jawaar akka hidhamu halkanii guyyaa irriba dhabee dalagaa ture amboo urgeeti tokkoffaa irratti sadarkaa tokkorra ka argamu lammaffaan nageessa oddoo duubeeti sadaffaan hangaasaa ibraahimi jarri kunniin amma jara kana keessa amboo urgee nageessa oddoo duubee biltsiginnaa waliin hin jirru jedhanii kanaan dura amboo nageessa oddoo duubee miidiyaa OMN irratti dhufee guyyoo waarii waliin haasaa godhee ture deebisee amboo urgee maayii kana maal jedhaa jira jawaar muhammad maal balleessee hidhame yakki jawaar muhammad maali maaluma rakkoon jawaar ka hidhameef jedhee waa'ee jawaar muhammad dubbachuu jalqaba ani waan isin hidhaamu girrisa guyyaa kaleessa ubaraashungii yookaan badhaasaa abdoo qaadii abbaa jabal makiinaa badhaase girrisaan abdoo qaadii abbaa jabal makiinaa badhaase maaliif badhaafame abdoon makiinaa maal hojjetee makiinaa badhaafame nama jedhu jira abdoo qaadii nama si bira jiru nama si waliin jiru nama ollaa kee jiru ummata sanii bu'aa inni buuse ummata sooshaal miidiyaa irra jiru addunyaa irra jiru kana osoo hin taane waan abdoon qaadii ummata oromootiif godhe anatu beeka girrisaa fi qeerroo fi qarree biyya jarmaniitu beeka waan abdoon qaadii ummata oromootii dalagaa jiru nama ollaa kee jiru oromoodhaaf waan gaarii hojjataa jiraaf hojjataa hin jiru sihii ollaa isaa jirutu beeka malee su'uud arabiyaa teettee dubaay teettee katar teettee masrii teettee suudaan teettee Itoophiyaa teettee Ameerikaa keessa teettee waan abdoon qaadii ummata oromootii godhe beekuu hin dandeessu wanti ati beektu takkattiin tama inni sooshaal miidiyaa irratti as bahee waa'ee oromoo sitti dubbatu tana qofa beektaa jechuudha nuti warri abdoo qaadii waliin biyya jarmanii keessa jiru badhaafni abdoo qaadii makiinaa takkattii miti osoo jaartii isaatii makiinaa takka bitanii daa'ima isaatii makiinaa takka bitanii makiinaa sadi walafoo badhaasanii itti diqqaata waa'ee biyya jarmanii na gaafadha isin warri masrii jirtan nama oromoo dalagu sintu beeka namni ameerikaa jirtu nama dhugumaan dhukkubsatee oromoo dalagu situ beeka ani ka beeku sooshaal miidiyaa qofarratti garuu dhugaan keessi isaatitti namni kun akkamii anaa fi situn beeku jechuudha amma fakkeenyaaf ijoollee ameerikaa dinqisiifadhu keessaa Abdurrazzaaq yeroon geesseedha akka adda durummaatitti jalqaba irratti qulqulluudhaa oromoodhaaf quuqama sabaa qaba nama jabaa namni an jedhee ija tokkoffaadhaan ameerikaa keessatti dinqisiifadhu Abdurrazzaaq yookaan yeroon geesseedha nama san gaafa inni beekamee gara OMN dhufin duratti Facebook isaa namni jalaa sheerii godhaa ture anaa kana kaleessa jechuudha osoo jawaar muhammad hidhamin dura yoo warra ameerikaa keessaa eenyuun dinqisiifattaa eenyutu dhugumaan onnee isaa irraa oromoo jaalate jettee na gaafatte Abdurrazzaaq yookaan yeroon geessee sii filadhaan akka Ahmad Culullee Baaleetitti maaliifi kaleessa irraa beeka seenaa isaa gaafa muummee ministeera Abiyyi Ahmad irratti ameerikaa keessatti ummanni gadi ba'ee Abiyyi ayisiisi
Abiyyi terrorist ummanni Amaaraa jedhuun yeroon geesseen adda ofii ummata Amaaraa ari'ee manatti galchee jechuudha. Gaafa sanirraa isa hordofaan gaafa sanirraa yeroon geessee jala deemee waan inni dubbatu jala poostii godhaa ture. Gaafa namni 200 isa hordofu, gaafa namni 100 isa hordofu, gaafa namni 50 isa hordofu, anatu wallahi jala sheer godhaa ture. Kunoo rabbitu na beeka waggaa 2 dura jechuudha. Osoo Jawaar Muhammadin hidhamin. Kanaafuu waa'ee Abdoo Qaadii nutu beeka ijoolleen Jarmanii jirru. Abdoon Oromoodhaaf maal akka ta'e, Oromoodhaaf bu'aa akkamii akka buuse qeerroo biyya Jarmanii kophaatti bilbilii gaafadhu. Nama dhugaan badhaafamuu qabu makiinaan takka itti diqqaata. Makiinaan kun nagariin qabdu jara na bara. Makiinaan kun nagariin qabdu ummata biyya Jarmanii dhiisi. Qeerroo biyya Jarmanii jechuun beektan isin. Qeerroo Jarman jechuun gaafa Jawaar Muhammad Jarmanii kana dhufe yoo gaafattan waan inni ta'e hubachuu dandeessan. Jarmanii keessa waan jiru hin beektan isin. Hin beektan. Kanaafi makiinaan takkattiin Abdoon badhaafame waan guddaa isiniif fakkaachuu dandeessi. No. Abdoon bakkeen nuti isaaf qabnu achi oli. Dhugaadhaan saba kanaaf quuqamee dalagaa isaa hidhee hojii ofii lafa kaayee halkanii guyyaa ummata kanaaf dhama'aa nama turedha. Isinii galee nama ummata Oromootiif jecha halkanii guyyaa gaafa ijoolleen teenna alaabaa biyya Jarmanii keessatti alaabaa Itoophiyaa imbaasii dhayxee Berliinitti alaabaa san gadi buuftu dhaqee rakkoo san furmaata kan itti godhe Abdoo Qaadiiti. Hin beektan isin waa'ee Abdoo keessa hin galina. Waan beektan qofa dubbadhaa. Waan inni Oromoo dalage Oromootu beeka. Oromoon nama isaa bu'aan buufne hin badhaasu. Isinii galami. Kanaafuu waa'ee Abdoo Qaadii isinis akkuma beektan qabsaa'ee Oromootiin beektan sooshaal miidiyaa irratti nuti ammoo warri isa waliin jiru dhugatti akka inni saba kanaaf halkanii guyyaa dhama'ee mee fakkeenya hiriira biyya Jarmanii geggeeffame keessatti argaa jirtan bakka maratti guyyaa takka Abdoo hiriira keessaa dhabamu argitanii qorra keessa bulee qorraan jedhu niitii ufii dhiisee bosona bulaa ture bara ilmaan Oromoo waliin akka dargaggeessaatti tachi ciisaa ture. Maaliif saba kanaafi jaalala Oromummaa qabuufi onnee isaattuu Oromoo qulqulluudha. Kanaafi Oromoon isa badhaase badhaafni makiinaa takka waan guddaa miti isiniin jechuu kenna. Namni yoo barbaade ummanni sanii olis ima namaa godha. Qeerroon immoo badhaasa kanaa mika kana olii badhaasuu hin danda'a. Rakkoon amma badhaasaa miti. Badhaasa makiinaa miti yoo tilifoona namni si badhaase silkii kana jechuudha. Tilifoona takkattii tana yoo namni si badhaase tilifoona kana maaliif na badhaasanii beekuu sirra jiraata. Adaani ummata kana biratti jaalalan qaba. Ummanni kun bakkee naaf hin qaba. Waan jedhu beekuu sirra jiraata. Amma badhaafni Abdoo guddachuu diqqachuu miti dubbiin. Kun nagarii qabaatee Abdoon Oromoo biratti badhaafamuun adda durummaadhaan akka inni jabaatee ummata kanaaf waan duraanii caalaa tattaaffii godhu isa godha jechuudha. Kanaaf wal tuffachuun hin barbaachisu jiran. Wal tuffachuun aadaa godhachuudhaan qabnu. Abdoon sanumattuu nama tuffatamuu miti. Nama uqatii qabu, nama beekumsas qabu, nama biyya kana keessatti illee Oromoo qarqaaruudhaan ummata keenya baqataa bira dhaabachuu fi akkasuma waa'ee Oromoo irratti adda durummaadhaan sochoosu isa tokko jedhame ummanni itti amanee kana isaa godhe. Kennaan isaa kenname dhibbaan dhibbatti fudhatama qabaa jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti warri waa'ee isaan beekne numaa dhiisaa isiniin jechuu kenna. Nutu beeka waa'ee Abdoo. Isintu beeka nama ollaa keessan jiru. Akkasin madaalaa dubbii jiran. Sooshaal miidiyaa irratti na beektan. Garuu an Oromoodhaaf akkamitti ta'a warra na waliin jirutu keessa kiyya beeka jechuudha. Isinis ammoo waa'ee Abdoo Qaadii ta sooshaal miidiyaa irratti beektaniin alatti dhugaa isaa nu bira yoo nu gaafattan nu bira argattu jechuudha. Nama akkamii akka inni ta'e nutu isiniif hima. Osoo Abdoon nama badaa ta'e makiinaa badhaasuu miti wayita footoo isaa Facebook irratti poosti godhan X irra kennee dhiifnaa bara. X diimaa sana akkana irra kennee bira kunnaa bara. Isinii galee kanaafi bakiina laalinaa kun nagariin isaa gurbaan kun badhaafamuun isaa maali waan jedhu sammuu keessan keessatti isin uumuu qaba. Waa'ee isaa irratti gala eega dubbadhe wanni amma waan kana kaaseef waa'ee Amboo Urgee fi Nageessoo Oddoo Duubee irraayi. Jarri kun amma kudaa kaleessa Abiyyi malee namni hin jiru. Abbichuu koo, goota koo, bareeda koo, si malee falli hin jiru. Jawaar hidhatti darbi. Jawaar dhabamsiisi. Daa'ud dhabamsiisi. Ebaluun dhabamsiisi. Maraaraa dhabamsiisi. Jedhaa ture Amboo Urgee kun jechuudha. Har'a ammoo as deebi'ee Jawaar maa hidhame? Sila sheebiin isin qabu xiqqoo malee Jawaar maa hidhame? Jawaar maa hidhame? Kaleessa maa irratti duulte? Kaleessa hidhamu maa jette? Kaleessa akka hidhaan baane maa jette? Akkanas beeyyuu ajjeefamu jedhaan turre? Har'a eessaa dhuftee waa'ee Jawaar dubbatta Amboo Urgee? Namni kaleessa takka jedhee ilmaan Oromoo keessa Abiyyi waliin dhaabatee Jawaar Muhammad akka hidhamu duula guddaa irratti bane ummata Amaaraa waliin Amboo Urgeeti. Har'a ammoo namni akka isaa qabsaa'aan hin jiru, ka akka isaa Jawaar jaalatu hin jiru, ka akka isaa waa'ee Oromoo dubbatu hin jiru. As bayeetiniin saala tokko malee ashaboodhaan ija dhiqatee
waa'ee Jawaar Mohaammed hidhamee dubbataa jechuudha. Ani waan uummata keenya dhaamuu barbaadu. Nageessa oddoo duubeellee akkasuma. Ani har'a bilchiginnaa waliin jiru kaleessa wajji hojjedhee amma immoo jara waliin hin jiru ka jedhu waan akkasii dubbata. Amma maaltu deemaa jira beektanii? Jara kana warra akka Amboo Urgee nageessa oddoo duubee kana oppodii otuuyyuu humni isaanii jalaa kufee agarraan isin amma waa'ee Jawaar Mohaammed irratti duula banaa jiranii ergaa jiran jechuudha. Amboo Urgee nageessa oddoo duubee sa'aatii kanatti Abiyyi waliin jiran. Garuu maal barbaadu beektanii? Akka kanaan dura wayita wayyaanee qeerroon lafee isaatiin humna isaatiin dhuka isaa itti cabee Abiyyi Ahmad maasaraa seensise sanitti har'as nu fakkaachuu barbaadan. Kanaaf nageessa oddoo duubee of keessaa nutti ay deebisanii akka inni nutti dhawaataan nutti siqu godhaa jiran. Amboo Urgee akka inni dhawaataan nutti siqu godhaa jiran. Ganaa Hangaasaan Ibraahim dhufa. Ganaa Saaliyaan Saamii dhufti. Ganaa Jaafar Alii deebi'a. Oromoo bar isin gowwoomsuu deemaa jiranii. Sadaffaa isin cabsuu deemaa jiran. Anas irratti wanti isinii dhaamuu barbaadu. Amboon Urgee Abiyyii waliin jira. Nageessoon oddoo duubee Abiyyii waliin jira. Hasaa'atii ammaa kanatti jechuudha. Garuu wanti isaan deemaafii jiran yoo dubbiin kun jabaatee akkanumaan kan itti fufu taate Oromoo gowwoomsuudhaaf deemaa jiran. Isinii galee waan takkatti isin waa takka hin irraanfatina. Warrummaan kaleessa Jawaar haa badu. Yeroo sanillee wallaalle Amboo Urgee hin beeka. Takka jedhee namni ummata Amaaraa waliin. Isinii galee Joonii Maanyaa waliin Jawaar haa hidhamu haa badu namni jedhe Amboo Urgeeti. Har'a ammoo Jawaar haa hiikamu yakka maalii qaba? Badiin isaa maali? Oromoo qulqulluu ta'ee jaalmarroo dirribaa ta'ee jaal sanyii ta'ee jaal gullichoo ta'ee Daawud Ibsaa ta'ee Jawaar Mohaammed ta'ee qeerroo fi qarree Oromoo ta'ee wayita Amboon Urgee dubbatu sheemiin akkana na qaben jiru waan akkas jala saalfadheen qabuwan. Waan akkas nama gaddisiisuun qabuwan. Asirratti wanta isinii dhaamuu barbaadu. Girrisaa jedhamee maqaan nutti baheemi. Nuti girrisaadha har'allee borillee. Wanni godhuun isinirra jiraatu takkattiin warra kaleessa Jawaar Mohaammed irratti duulaa ture har'asitti ay deebuu barbaadu. Ufitti hin dabalin. Keessattuu warra mootummaa kana waliin aangoo qoodatuudhaan gara aangootiin mootummaa kana biraa waa argate osoo balaan rabbii bu'e nama takka ofitti hin kaleessina. Nageessoo oddoo duubee Amboo Urgee Hangaasaa Ibraahim Saaliyaa Saamii Jaafar Alii warroota kumaatama jira ka ganaa dhufanii Oromootti as deebuudhaaf deemaa jiran. Kuni marti isaa yoo dhufe balaaleffadhaa. Abadan Oromoo hin nyaatamin hin salphatin yoo bilisoomne akkuma har'a mootummaa kana dura dhaabannetti girrisaan shanee jedhamnee ajjeefamaa jirra. Abbaa torbee jedhamnee ajjeefamaa jirra. Siigalee haadha torbee jedhamnee ajjeefamaa jirra. Shanee qallabta jedhamnee ajjeefamaa jirra. Wayita har'a Amboon Urgee ay deebi'ee uummata keenya shawwaduudhaaf Abiyyi Ahmad Addisuun Araggaa harka garaa jalaatiin Shimallis Abdiisaa Amboo Urgee Oromoo gowwoomsi Jawaar haa hiikamu jedhi. Ati duula kaleessa Jawaar rabbante ay galagalchiinuu irratti duula bani jedhaniini Amboo Urgee wayita uummata Oromootitti as deebisan. Waan akkanaa kana eeggachuu isin barbaachisa. Girrisaan girrisaadha. Kaleessallee jara kana waliin hin qabsoofne nuti. Har'as qabsoo teenna ofitti hin daballu jara kana. Waraana adda bilisummaa Oromoo bosonaa qabsaayaa jira. Nuti girrisaan keenna diyaaspooraan qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan. Akkanumatti warri irra waliin turre kuni akkanumatti waliin zallaquun nurra jiraata. Jarana Oromoo miiliyeena 50 keessaa nama miiliyeena 10 Oromoo qulqulluu har'a walitti hafte tanatu baqiidha. Bilisummaadhaaf. Bilisummaa dhugaa yoo ka barbaaddan taate. Walabummaa dhugaa yoo ka barbaaddan taate Amboo Urgee nun barbaachisu. Nageessoo oddoo duubee nun barbaachisu. Hangaasaa Ibraahim nun barbaachisu. Saaliyaa Saamii nun barbaachisu. Jaafar Alii nun barbaachisu. Ana si barbaachisa. Falmataa Ibroo si barbaachisa. Caffee Raamis si barbaachisa. Yeroon geessee si barbaachisa. Ilmaan Oromoo qulqulluu har'a saba keetiif iyyaa turte tanniin si barbaachisa malee warra oppodiyoo waliin fooqii keessa taa'ee hoteela keessa taa'ee fotoo OBN irratti bahee hirkatee sitti haasa'aa ture har'a deebitee waliin qabsotti seennatennaan nyaatamtee jirta. Nyaatamtee jirta nyaatamuu keessaallee boollantalleetti awwaalamuu jirta. Sadaffaa awwaalamnaan hin kaatu Oromoo. Hin kaatu abadan. Amma booda ummata miiliyeena 40 keessaa miiliyeena 10 walitti hafte tanatu bilisoomuudha qaba. Haga dhumne haa dhumnu. Haga duune haa duunu. Rabbiilleen kadhataa jirra. Sinii galee rabbittillee booyaa jirra. Yaa Rabbi nuu tumsii jechuu jirra. Yaa Rabbi nu bira dhaabbadhu jechuu jirra. Yaa Rabbi haqa qabnaa nuu jabaadhu jechuu jirra. Rabbii keenya kadhataa jirra. Girrisaa miiliyeenni 10 baqiidha. Baqiidha maal goota Hangaasaa irra? Maal goota Amboo Urgee irra? Maal goota Nageessoo oddoo duubee irra? Kaleessa zabala Jawaar Mohaammed caaluun du'u si biraan dhaabanne. Har'a yeroo Abiyyi Ahmad kokkee qabdee addunyaan
Abiyyi Ahmad filannoon hin jiru. Filannoon ati gootu hin jiru jedhee Ameerikaan kokkee isa qabee wayita Abiyyiin Ahmad asiin jalmarroon shororkeessaa jedhu. Wayita Abiyyiin asii waraana Tigraayin shororkeessaa jedhu. Ameerikaan Abiyyiidhaan shororkeessaa yeroo jettutti ati amboo urgee ofitti dabaltee bilisummaa barbaaddaa. Nageessoo iddoo duubee ofitti dabaltee bilisummaa barbaaddaa. Ani isin waliin hin jiru. Abadan yoo isin jala kana jala kadeemtan taate isinumatu gabrummaa filate. Hin deemin abbaa feete jala. Duuti nurratti waajiba jedhan. Duuti karaa kenna waajiba duuti sunnaayyuu miti. Duuti waajiba. Abbaa torbee jedhamii du'i. Haadha torbee jedhamii du'i. Shanee jedhamii du'i. Oromoodhaaf duute. Seenaan si yaadata. Akkanatti nafnu bara. Akkanatti nafnu bara. Maal taatan isin? Wayyaanee waggaa 27 nu fixaa baate akkasitti hin teenne hin deemte. Abiyyiin Ahmad waggaa 3 kana nu fixaa ba'e hin deemu hin deema. Kanaafuu maasii godha hangaasaan. Maasii godha amboon urgee. Ofin gowwoomsin lakki ilma Oromooti. Waan balleesserraa barate as deebi'e. No beekee dalage. Wallaalummaaf hin goone kaleessa. Amboon urgee nageessoo iddoo duubee wallaaleetii miti wayita kaleessa Abiyyi dabalamu. Aangoo barbaachetti dabalame. Birrii barbaachetti dabalame. Oromoo salphisuuf itti dabalame. Oromoo cabsuuf itti dabalame. Har'allee Abiyyiin rakkatee agarraan. Abiyyiin salphatee agarraan. Abiyyi addunyaan dura dhaabattee agarraan. Jara kanaan maal godhan? Kanallee bara amma Abiyyitu godhe. Ufin gowwoomsina Oromoo. Amboo urgee akka inni Jawaariif gadi bahee dubbatu namni godhe. Addisuu Araggaati. Obbo Taayyee Danda'aati qabadha. Nageessoo iddoo duubee biltsiginnaa waliin hin jiru akka inni jedhu ka godhe. Taayyee Danda'aa Areedooti. Addisuu Araggaati. Shimallis Abdiisaati. Oromoon ammoo lakki jalaa garagaluu jammalee. Diyaaspooraan kaleessa Abiyyii jala fiige jalaa garagaluu jammalee. No jalaa garan qalan. Beekaniitiin Oromoon kun akkam jira? Oromoon kun akkuma kanaan duraa gowwoomsuu dandeenya. Waan jedhu tokko qopheeffataa jiran. Oromoo hin gowwoomtaa. Ammallee deebitee gowwoomfamtaa. Ammallee deebitee salphatta. Ammallee deebitee diqqaatta. Wallaahi billaahi an dhugaa isinitti hima. Yoo bilisummaa barbaaddan girrisaa har'a waggaa 3 kana keessatti maqaan nuun hin jedhamin jira. Wanti nutti hin baafamin jira. Imimmaan nun booyin jira. Boonnee fotoo kenna Facebook irra gara galabbatanii warra booyichaa nuun jedhanii bar. Warra imimmaanii nuun jedhanii bar. Imimmaan malee maal beeytan nuun jedhanii bar. Booyuu malee maal beeytan nuun jedhaa ture bar amboon urgee. Nageessoon iddoo duubee. Saaliyaan Saamii. Hangaasaan Ibraahim. Warra imimmaanii nuun jedhaan turre. Nuti Oromummaan nu boochisa. Jaalala goota kanaaf qabuun na boochisa. Jaalala hayyuu kanaaf qabuun na boochisa. Annamni yoo du'e hin booyu. Garuu jaalalli Jawaarii qabu na boochisa. Jaalalli Oromoodhaaf qabu na boochisa. Jaalalli Hacaaluu Hundeessaatiif qabu na boochisa. Maaliif hin boonne? Maa hin boonne maa? Hin booya gadi naqee imimmaan. Hin booya. Imimmaan gadi naqee booya Jawaariidhaaf. Wayita isin har'a warra kaleessa Jawaar du'uu qaba jedhee irratti murteessaa ba'e. Addeebi'anii har'a nu cabsuudhaaf, nu salphisuudhaaf, nu diqqeessuudhaaf Oromoon akka nama hin taane gizee mara. Gufuu nu keessa jirtu nutti as dabaluudhaaf deeman hin fudhatin. Jarana Abiyyiin kana caala wanni nu godhu hin jiru. Abiyyiin kana olitti wanni nu godhu hin jiru. Guyyaa kaleessa moodeen gaddaa iidarratti sheekolee nama 29 du'aayii Jawaar Muhammadii gootan. Rabbi Jawaarii ni dhaabaasu jettanii du'aayii gootan jedhanii mana hidhaati ol guuran. Abiyyiin kana caala wanni nu godhu hin jiru. Kararratti baanee karaa dhagaa cufuu dhiisi. Giriira gadi baanee sagalee Jawaar Muhammadii ta'uu dhiisi. Mana keessatti wayita rabbii keetii harkate ol qabattee yaa Rabbi Jawaar Muhammadii dhaabaasi jettu. Poolisiin Abiyyi Ahmad yoo si arge. Poolisiin Abiyyi Ahmad yoo si arge. Gurra lamaan si qabee maaliif Jawaar Muhammadii du'aayii kadhatta? Maaliif Baqqalaa Garbaatii du'aayii kadhatta? Maaliif Hamzaa Booranaatii du'aayii qabatta jedhanii gurra kee kana si micciiraa? Asii osi dhiitaa abbaa torbee qabne jedhaa boksiidhaan garaa keessa si dhayaa shanee qabne jedhaa asiin garaa keessa si dhayaa shanee qabne jedhaa fuudhaniitiniin mana hidhaati si darban yookaan ammoo akkuma Saamu'eel addabaabayii irratti abbaa torbeeti jedhi haadha torbeeti jedhi narraa jiilaa jedhi akkas godhe jedhi gadi bayii ummata koottaa jedhanii addabaabayii duratti si ajjeesan. Wanni kana caalaa Abiyyiin nu godhu maaltu jira? Kana olitti wanni dhufu jira jettanii yaaddanii tasumallee. Osoo inni yaade Rabbiin ayyamu. Osoo Abiyyiin Ahmad godhuu yaade Rabbiin dachiif samii uume isan ayyamu amma booda. Rabbiin isallee uumee fayyaa isaa kennee akka inni xaqlaa ministeerii biyya tarii ta'uu isa godhe ayyama isaan kennu.
kana caalaa ummanni keenya miidhamu, kana caalaa ummanni biyya sanii miidhamu, kana caalaa Oromoon salphachuu ayyama rabbi biraallee qabu. Ummanni Oromollee kana caalaa ayyamuu qabdan. Kana caalaa obsi daangaa taree jira. Wayita sheekolee keessan isin keessaa fudhanii hidhan. Wayita dargaggeessa keessi foossaa fuudhanii ajjeesan. Biyyi biyya badhaadhinaati. Ummanni badhaadhina jaalate, ummanni badhaadhinatti ammane, ummanni badhaadhinaaf maraate, ummanni badhaadhina jaalate. Tayyib ummanni badhaadhina jaalate. Namuma harka rabbii ol qabee yaa rabbii Jawaar Mohammadii dhaabaasi jedhumaa hiitan. Eega ummanni isin jaalate. Ummanni isin jaalate. Nama yaa rabbii hayyoota Oromoo hidhaa baasi jedhee du'aayii kadhatumaa hiitan. Ummanni isin jaalate. Ummanni kumaatamaan gabbayee bilchiginnaa filataa jira. Tayyib ummanni kumaatamaan gadi bayee isin filachuu deemu. Nama miliyeena 120 Itoophiyaa keessa jiru keessa miliyeena 36 filannoodhaaf galmaa'e. Eessa jira miliyeenni 90? Eessa jira ummanni miliyeena 90? Kana isin jaalachuun osoo isin jaalate ummanni filannoodhaaf dirqama hin barbaachisu. Filannoodhaaf qawwee hin barbaachisu. Filannoodhaaf giddii hin barbaachisu. Horofaa hin argatu ture. Galmaayuudhaaf dhufee kaardii filannoo fudhachuudhaaf osoo jaalalli mootummaa kanaaf ummanni Itoophiyaa qabaate silaa yeroon itti kaardii namaa kennan ummata Itoophiyaatiif hin ga'u. Yeroo kaardii itti fudhatu horofaan hin argamu. Carraa hin argatu ture silaa ummanni Itoophiyaa har'a ummata miliyeena 120 keessaa ummata miliyeena 36tu galmaa'e jechuun saba Amaaraa guutuun hin galmoofne jechuudha bar. Ummanni sabni Amaaraa qofti hin galmoofne jechuudha bar. Sabni Amaaraa qofti Itoophiyaa keessatti ummata miliyeena meeqa? Miliyeena 20 gadi miti. Miliyeena 30 akkasi. Ummanni Oromoo miliyeena meeqa? Hisaaban qabu. Jaalala keessan ka qabu ummanni maa gadi bayee isin hin filatin. Maa gadi bayee kaardii keessan hin fudhatin. Kuni marti soba ta'e. Propagaandaa ta'e. Kanarraa kaasanii filannoon torbee lama boodatti dabree jechuudha. Guyyaa filannoo itti godhuudhaaf qopheessanirraa kaasanii filannoo siisanii jechuudha. Namichi Ameerikaan amma muuddee Afrikaa irratti Masrii waliin dhaqee marii godhe. Suudaanii waliin dhaqee marii godhe. Eertiraa waliin dhaqee marii godhe. Itoophiyaa waliin dhaqee marii godhe. Abiyyi dubbii itti jabeesse. Carraa isa dhumaa itti himee biraa deebi'e. Filannoo godhuu hin dandeessu jedheen. Isiyaas Afwerqii waraana kee Tigraay keessaa hatattamaan baasi jedheen. Waraanni Liyyuu Hayiliin Amaaraa Tigraay keessaa hatattamaan bahuu qaba jedhe. Abiyyi Ahmadarra Ameerikaan ashabbaariidha jedhaanii jirti. Abiyyi Ahmad Ameerikaanarra shororkeessaadha jedhaanii jirti. Inni ammoo paarlaamaa shororkeessaa qabatee paarlaamaa seera hin qabne qabatee biyya san keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo shororkeessaadha. Waraanni Tigraay shororkeessaadha jedha. Addunyaan ammoo kan inni jedhu kana dhiiftee ati mataan kee shororkeessaadha jetteen. Filannoon takka filannoon ati gootu hin jiru. Filannoon ati geggeessitu hin jiru. Yoo filannoo kana dhaabuu baatte rakkoo cimatti dhufa. Wanni godhuu dandeettullee hin jiru. Ummata san ummata biyya sanii osoo ummanni isin jaalanne dirqamaan diktaatara nugusa jedhaniin Abiyyiidhaan. Addunyaan Abiyyiidhaan nugusa torbaffaa jetteen akkuma inni jedhe san. Nama filannootti hin amanne, nama mariitti hin amanne, nama qawweetti amanu nugusa jetteeni itti barreessite jechuudha Ameerikaan. Kana caalaa wanni barbaadan hin jiru. Kanaafi amma falli takkatti nafte maali? Ummata keenna maal jedhan beeytu? Maal jedha beeytu? Hangaasaan Ibraahim, Mustafaan Jaarraa maal jedhu? Abiyyi Ahmad akkas isinii godhe. Amantii muslimaa akkana godhe. Akkana isin ayyamsiise. Kana isin ayyamsiise. Akka isin salaattan isin ayyamsiise. Maarree kana kaleessa kabajaa goonee fi bara biyyi. Gaafa inni amantii muslimaatii waan san godhe kabajaa goonee fi jirra. Galateeffannee jirra. Waan kana hunda galatoomi jenneenii jirra. Maa nuu goote namni jedheen hin jiru. Maa kana goote namni isaan jedheen jiru. Isatuu jijjiirame. Isatuu bakka sanii jijjiirame. Isatuu bakka sanii hin jirre. Osoo Abiyyi Ahmad akka kaleessaatii jiraate wanni nu iyyisiisu hin jiru bar. Abiyyi Ahmad mataa isaatii waan dubbate qabaa bar. Matama isaatii waan dubbate qabaa bar. Ani biyya kana keessatti miidiyaa kaawwan cufee miidiyaa hunda ukkaamsee yoo miidiyaa kiyya qofa waan ufii barbaadu qofa ka dabarsu taate ani shororkeessaadhaan shabbaariidha jedhe Abiyyi Ahmad paarlaamaa biyyattii Itoophiyaa irra taa'ee gaafa dhiifama gaafatu. Har'amee miidiyaa kamtu Itoophiyaa keessatti dabarsaa jira? Gaazexanyaa kamtu Itoophiyaa keessatti jecha takka dubbachuu danda'a? Gaazexanyaan addunyaa Reuters, ka BBC, ka Aljazeeraa lubbuudhaaf Itoophiyaa keessa seenanii rakkoo Itoophiyaan keessa jirtu gabaasuu hin danda'an.
Abiyyi waan kaleessa afaan isaatiin dubbate hunda hojirra oolchee jechuudha. Ani yoo miidiyaa kiyya qofaan waan ofii barbaadu qofa ka dabarsu taate ana shabbaariidha ka jedhe Abiyyiidha. Achi jala deebi'aa laala yaa ummata Oromoo yoo ka nuti sobnu taate waan Abiyyiin kaleessa jedhe yaadachuus hin barbaachisa. Nuti gaafa Abiyyiin amantii muslimaatiif beekamtii kennee amantii muslimaa waggaa 3 keessatti jijjiiramtu akka hin jijjiiramne walqixxummaan amantii haa dhufu jedhee nuu fide galatoomi. Ulfaadhu jenneeni kabajaa isaan malu isaa goonee fi tokkummaadhaan isa waliin dhaabataa turre. Hayyuun keenna Jawaar Mohammad ani raddaatii keeti ati shufeera kiyya ati nu ceesisaadha nuti si jala deemna jedheeni waadaa seeneefii ture. Har'a Jawaar Mohammad eessa jira? Eessa jira? Raddaatii Abiyyi Ahmad ufiin jedhaa ture. Eessa jira Jawaararra? Hin jiruu jechuudha. Ukkaanfamee mana hidhaa jira. Ummanni Oromoo eessa jira? Akka jiru mana hidhaa jira jechuudha. Har'a biyya san keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo dubbachuu hin danda'u. Eessa jira? Abbaa torbee jedhamee ajjeefamaa jira Oromoon. Shanee jedhamee ajjeefamaa jira Oromoon. Kana keessatti wayitasi waan Abiyyiin kaleessa godhe waa'ee amantii muslimaa irratti bakka amantii akkasitti salaatuu godhe kanuma qofa maal laaltan isin? Rakkoo inni har'a uummata keenya godhaa jiru kun isinitti maa mul'anne? Nuti hin beeknaa bar waan isin haasoftan kana maraayyuu. Waan Abiyyiin uummata muslimaatii godhe hin beekna. Waan Abiyyiin uummata Oromootii godhe hin beekna. Wallaalleetii miti. Garuu sa'aatii kanatti Abiyyiin maal godhaa jira? Abbaa torbeeti jedhee hin ajjeefne mucaaleen gadda. Shaneedha jedhee uummata keenya fixaan jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo Abiyyiin wanni walitti buusu maaltu jira? Tayyib. Abiyyiin Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaaya. Shimallis Abdiisaa Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaaya. Taayyeen Danda'a Oromoo bilisoomsuudhaaf qabsaaya. Maarree wanni jalmarroof Abiyyi walitti buusu maaltu jira? Wanni Jawaar Mohammadiif Abiyyi walitti buusu maaltu jira? Eega jarri lamaanuu Oromoodhaaf ka qabsaa'an taate wannummaan jara kana walitti buusu mee maali jettanis? Sabni rakkommaan jaraa maaltu jira? Mee kanuma naaf hima. Abiyyiinis ilma Oromooti. Jalmarroonis ilma Oromooti. Jawaaris ilma Oromooti. Baqqalaanis ilma Oromooti. Hundi isaaniitu Oromiyaa bilisoomsuudhaaf qabsaa'u jenne. Akkana moo akkanaa miti? Tayyib. Maali kaa rakkoon Abiyyi Ahmad Jawaar hidhuuf? Maali kaa rakkoon Abiyyi Ahmad Daawud Ibsaa hidhuuf? Maali kaa rakkoon Abiyyi Ahmad jalmarroo dirribaa irratti waraana banuuf? Maali rakkoon Abiyyi Ahmad maqaa shanee jedhuun uummata keenya ajjeesuuf? Maali rakkoon Abiyyi Ahmad abbaa torbeeti jedhee uummata keenya ajjeesuuf? Sababa kana naa deebisuu dandeettu? Waan kana natti himuu dandeettu? Eega Abiyyiin Oromoodhaa dalage, eega Abiyyiin Oromoo ta'e, eega Abiyyiinis Oromoo bilisoomsuudhaaf hojjete, sabboonaan Oromoo maaliif du'a? Qabsaayaan Oromoo maaliif du'a? Hayyuun Oromoo maaliif hidhama? Barsiisaan Oromoo maaliif hidhama? Barattoonni Oromoo maaliif hidhamti? Eessa jira har'a Muhammad Diksiisoo? Eessa jira? Firii Jawaar Mohammad jechuun nama halaayiti biyya san keessatti. Justice for Hacaaluu Hundeessaa jechuun nasbee si gaafata. Nasbee si gaafata. Si galee. Kanaafi nuti har'a booyaa jirra. Garuu guyyaan isin boottan illee dhufa. Wallaahi dhugaa isinitti himaa. Har'a nutu booyaa jira. Har'a nutu abbaa imimmaaniiti. Har'a nutu ajjeefamaa jira. Har'a nutu hidhamaa jira. Har'a nutu maqaa abbaa torbeetiin ajjeefamaa jira. Har'a nutu maqaa shanee abaa'oo shaneetiin ajjeefamaa jira. Boru garuu carraan har'a nu mudate kuni Shimallis Abdiisaa ni mudata. Abiyyi Ahmad ni mudata. Addisuu Araggaa ni mudata. Taayyee Danda'aa ni mudata. Hangaasaa Ibraahim ni mudata. Hunda keessan turiidhaa fi allaattii duuti lafa jedhan. Waggaa 10 bulchaa. 11 bulchaa. 20 bulchaa. 30 bulchaa. 40 bulchaa. 50 bulchaa. 60 bulchaa. Akirri akira jedhanii bire. Akirri akira. Akirri akira. Guyyaan tokkon dhufa guyyaan akka nu boonne kanatti isinillee boottan. Guyyaan tokkon dhufa guyyaan akka isin har'a abaa'oo shaneeti jettanii uummata keenya. Ati abbaa torbeeti jettanii uummata keenya irratti waan hin taane dalaydan kuni guyyaan tokko guyyaan isin irratti waan akkanaa dalagamullee fagoo hin jiru. Rabbiin abboo lubbuu nu qusatee osoo lubbuudhaan jirru akira keessan nu agarsiisu. Wanni nu kadhannu tanuma bilchiginna. Wanti nuti kadhannu kanuma. Amma isa dhumaa irratti ergaan uummata keenya qabu maali? Uummanni Oromoo waa takkan dogoggoriin. Warra qaleessa mootummaa kana waliin kubzaa yookaan guyyaa takkatti bishaan asiira Taayyee Danda'aa waliin dhuge ofitti hin kaleessina. Anatu isiniin jedhe. Jarra kanan ganu jarri kun osoo wanni fuudhe galee warri Abiyyi irraa mindeeffame Abiyyi Ahmad hin ganu hin dogoggorina. Amboo urgee nageessa oddoo duubee Abiyyi hin ganani osoo waan fedhe ta'e. Oromoo gowwoomsuudhaaf deebi'aa jiranii. Nu keessa seenaniitiniin
information girrisaa keessaa baasanii taayee kennuudhaaf. Amboo urgee amma nam tokko gowwaan dhaqee waliinaasaa. Maal abboo ati kaleessa Jawaar irratti duulaa turte har'a maaltu isi deebise? Lakki abboon kaleessa tokko goraan irratti duule. Har'as deebi'ee jira rakkoo kiyyarraa baradhee ja'an. Ima amana achi booda maal godha? Information fuudhee waa'ee girrisaa gitti bitti godha. Waa'ee girrisaa gitti bitti godha. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo gitti bitti godha. Kana barbaacha warroota akka Amboo urgee warroota akka Nageessoo Oddoo Duubee Oromoo fakkeessuudhaaf nutti as deebisaa jiran. Dubbii barbaadan, information barbaadan. Siigalee uummanni Oromoo kun miskiina. Garaan kenna fayyaalessa. Kanaafin ajandaa nu keessaa barbaaduudhaaf waan Oromoon itti jiru qabsoo Oromoon itti jiru kana fuudhanii taayee biraan ga'uuf fuudhanii mootummaa biraan ga'uudhaaf warri akka Amboo urgee Nageessoo Oddoo Duubee kuni duula mootummaa irratti banan. Amboo urgee Jawaar hiikamu jira. Maal barbaadeeti beektanii? Dubbii isinirraa barbaada. Akka nama Jawaar Mohammadii qabsaa'uu fakkaatee information fuudhee Abiyyi kennuu barbaada waa'ee oboo irratti. Information fuudhee taayee danda'atii kennuu barbaada ijoollee Oromoo qabsooftuu irratti. Isinii galee dubbiin amma ajandaa akkanaa kana dalaguu deebi Abiyyiin isa dhumaa irratti kallattii maraan yaalee kallattii maraan mokkoree dadhabnaan kottaa Xayyib Jawaar Mohammed hiikamu jedhaa duula banaa jeen ayyama kennee warra akka Amboo urgee kanaaf. Maal barbaadan beektu? Oromoo keessaa waa barbaadan biyya keessaa nama waraana adda bilisummaa Oromootii walitti salsalanni jiru kana Amboo urgee kun fuudhee akka taayee biraan ga'uu barbaadan akka yaada isaaniitii barkun. Kanaaf Oromoon uf eeggannoo cimaa si barbaachisa. Yeroo kanatti akka Haaji Adam Saaddoo gizee ta'uu qabnu amma. Gizeen Haaji Adam Saaddoo taatan amma mistira waraqaa nyaatee liqimseemi. Yeroon amma akkasi. Yeroon amma yeroo wal basaaf nu taree jira. Yeroo wal basaaf nu taree jirra yeroo lubbuu keenyatti kenninu amma. Yeroo wareegamneetiniin galmee gootota kaleessaa keessa gallu malee yeroo har'a mootummaa kanaaf information kenninee eenyutu qaama mootummaa keessaa waraana adda bilisummaa waliin kontaaktii qaba. Eenyutu qaama mootummaa keessaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin hojjeta. Kana barbaacha mootummaan kuni warra kaleessa hayyuu Oromoo adda durummaadhaan nama guyyaa takka dharan dubbatin nama guyyaa takka biyya Itoophiyaa saniif sharrii yaadin nama biyya saniif karaan nagayaa malee hin barbaachisu. Qawween nu barbaachisu, nagaya nu barbaachisa, dimokiraasii nu barbaachisa, filannoo walabaa nu barbaachisa. Jedhaa ture duula warri irratti bane warra irra deebi'aa hiikamu jedhu kuni ajandaa nu keessaa fuudhuu barbaadan. Girrisaan warra kaleessa biltsiginnaa ta'e tokkocha isaan amanii. Tokkocha. Bilisummaan sitti haa hafu. Bilisummaan isin argattan takka illee hin jiru Nageessoo Oddoo Duubee amantanii jennaan. Bilisummaan isin argattan takka hin jiru Amboo urgee amantanii jennaan. Bilisummaan isin argattan takka hin jiru Angaasaan Ibraahim illee as deebi'aa jira. Ufii isaati osoo hin taane mootummaatu akkas gochuu jira. Saaliyaan Saamii as deebi'uudhaaf deemti. Dammaqaan Aggaasaa as deebi'uudhaaf deema. Biraanuu Leenjisoo as deebi'uudhaaf deema. Sinii galee hundi isaanii warroonni akka Jaafar Ali as deebi'anii Jawaar Mohammed maal balleessee hidhame jechuudhaaf deemu. Kana maaltu godhuu deema Abiyyi Ahmadi. Maaliif information nu keessaa fuudhuu barbaadan? Isin yaadaniitii miti Oromooti of hin gowwoomsinaa jiran. Wallaahi laziim osoo wanni fedhe galee Nageessoon Oddoo Duubee Abiyyiin ganu. Amboon urgee Abiyyiin ganu. Amanaa kana fudhadhaa liqimsa. Information barbaaduu deeman information beeytanii. Nama mootummaa keessa taa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo waliin ijjatu jira. Mootummaan kana barbaacha warra kaleessa Jawaar Mohammed du'uu qaba, baduu qaba, dhabamuu qaba jedhee irratti duule har'aas deebisee Jawaar bahuu qaba jedhaa jechuuniin kun maal agarsiisa? Waan ajaa'ibaatii bara. Ganaa taayeen danda'aa dhufe akkas jedha. Ajandaa fuudhuudhaaf, dubbii nu keessaa fuudhuudhaaf malee Oromoo si bilisoomsuufi miti. Bilisummaa yoo barbaadde warra hagarqaatitti sii jecha ciche kana qabadhu. Walabummaa yoo barbaaddan warra Abiyyi Ahmad waliin nutti caffare tokkochallee nu barbaachisu. Tokkochallee ejjannoo kana qabaadhu Oromoon hundi. Ergaa kiyya kana walii dabarsa. Oromoon hundi ejjannoon kee kana ta'uudha qaba. Ejjannoo kiyya kana yoo qabaanne ni bilisoomna. Jarana waraana 100 waraana garaa waliin amanne waraana waliin amanne qabaachuurra waraana 10 ka garaa walii amanu ka waliif wareegamu ka waliif du'u yoo qabaatte saniin injifattaa beeki. Ilaalaa dubbiin ijoon bakka kana jirti. Waraana 10 ka garaa waliin amanne ka waliin amanne qabaachuu irra nama 10 waraana 10 nama 10 kanatu waraana 100 saniin injifata.
mistira isaanii tokkummaa qabu wal amanu nama kudhanii santu kuma kudhan hinjifata. Fakkeenya fudhadhaa waraanni adda bilisummaa Oromoo basaastuun qabu har'a hinjifataa jira. Abiyyiin Ahmad guyyaa 15 waraana adda bilisummaa Oromooti kenne maal godhe nama lama ajjeesuu hin dandeenye. Namuma lama kunoo mucaa miskiina manaa fuudhanii ajjeesan wanni isaan danda'an kana. Si galee kanaafuyyuu Amboon urgeen hin barbaachisu, Nageessoon Oddoo Duubeen hin barbaachisu, Hangaasaan Ibraahim hin barbaachisu, Saaliyaa Saamiin hin barbaachisu, Jaafar Aliin hin barbaachisu, takkattiis hin barbaachisu. Bilisoomtus gabroomtus warruma walii waggaa 3 kana Abiyyii dura dhaabanne kanas si caala. Gaafa sana ammoo dhugaan bilisoomta. Kaleessa maaltu nu salphise beeytu? Oppodiyoo amanuutu nu salphisee bara. Lammaa Magarsaa amanuutu nu salphisee bara. Maali Oromoo jijjiirama kana isintu fidee bara. Hinjifannoo kana isintu fidee bara. Osoo Abiyyiin abbaa torbeeti jedhee nu ajjeesa. Abaa Oshaneeti jedhee nu ajjeesaa beekne nuti oppodiyootti namannu ture. Lammaa Magarsaatiitti namannu ture. Lammaa meetee ishii xayyibeessa jira Lammaa Magarsaa. Kanaaf har'allee oppodiyoo waan kaleessa baratte san dalaguudhaaf deemti. Ummanni kun waaf jedhee lakki abboo Amboon as deebi'ee. Abboo Hangaasaan as deebi'ee. Jaafar Alii as deebi'ee. Nageessoon Oddoo Duubee as deebi'ee. Biraanuu Leenjisoo as deebi'ee. Koloneel Abbabeen Garasuu as deebi'ee. Lakki Abiyyiin kufee jira jettanii informeeshina jara kanatti dirgim gaafa kana deebi'anii isin dha'uu deemu jechuudha. Abadan irraanfadha. Jara kana akka maashina huccuu nyaatee tufuutitti onnee keessan